muraasa taanee guruppii ijaarrannee dhugaa mucayyoo kanaa gatuu hin qabnu xabaqaa bitannee dhugaashii barbaadu qabna. Yoo dhugaashii arganne dhugaashii, yoo dhugaashii dhabne immoo maatiidhaaf kennina. Qarshii kana jennee jalqabne gaafa jalqabnu gaafa akkas jennee jalqabnu ወደዛ ሂጅ Sheerin dhaabina akkaawuntiin koo tokkoffaa waarningi qaba. Manni keessan cufamaa jira. Bakkatti sagalee argattuu qabdu kana booddee eenyunu taa'ee isaatii dabru bakka siginee isaatti shangaasiin taa'u. Sheer godhadhu akkaawuntii keetti mana. Taaptaabii miilina galchi. Ayyee dibuuf. Kaza akkas jennee jalqabne jechuudha. Namootuma quuqama qabaniin ijoollee shamarranii warri dhiiraas hedduun nu keessa jira. Munir jala kana jira galchisumaanii innis nufaana jira. Namoota hedduu taanee hirmaachaa turre wanti jalbuura godhannee kaane waa lama. Yoo rabbi nu gargaare dhugaa poliitii keenyaa barbaanne dhugaa poliitii keenyaatti hin barbaannaa looyarii binna jennee kaane yookaan xabaqaa jechuudha. Yoo immoo nu milkaa'uu baate maatii kanaaf galchinaa jennee kaane. Kana lamaan bu'uura godhannee kanarraa kaane. Kanarraa kaanee akkaawuntiin kan eenyuti jennee waa'ee akkaawuntii irratti mari'achaa turan. Eenyutu mari'achaa ture? Siifanii fi Tulluun mari'achaa ture jechuudha. Gaafa Siifanii fi Tulluun waa'ee akkaawuntii kanaa mari'achaa turanii jidduudhaan immoo dubbiin biraa jalqaban. Wal hamiin birrii akkaawuntii eenyutu irratti galaa wanni akkasii jalqabame. Gaafa wanni akkasii jalqabamu Siifan dhuftee hawwineet akkaawuntii argannee jirra naan jetti. Eessaa argattan jennaan Tulluutu akkaawuntiin hiriyyaan kootii hin jira. Akkaawuntii hiriyyaa kootii siniifan kenna jedheera. Jedhe Tulluuni naan jette. Jennaan achumaan Siifan hin amantaa akkaawuntii kanaan jedheen. Tulluuni nama jalqabarraa kaasee gaafa reeffi mucayyoo biyyee galurraa kaasee nama nufaana ture. Ani Tulluu baay'een amana. Erga Tulluurraan dhufee rakkoo hin qabu naan jette. Ati hoona amantaa naan jette. Okay, ergaati Tulluu amante ani immoo sin amanaan jedheen. Akkasitti amaneetaa walirraa fudhannee akkaawuntiin kuni nu biratti gadi lakkifamne nama maqaan ishee ofiin boontuu jedhamtutu guruppii wayii keessatti gad lakkise duursee yoo gad lakkisu ijoollee warri guruppii san keessa jiranii Siifan akkaawuntii wayii guruppii akkanaatti irratti gadi lakkafamee jira. Kan eenyuti jedhanii Siifan gaafa dhufanii gaafatanii achi dhattee ishiin Tulluu gaafatte. Gaafa ishiin dhattee Tulluu gaafatte isuma akkaawuntiini jedhee Tulluu mirkaneesseef Siifanii jechuudha. Yoo mirkaneessuuf isarratti guuruu qabne ragaa walitti funaannachuu hin jalqabne dhimma mucayyoo kanaatitti seennamee jechuudha. Ani akkuma mucayyoon tuni boqatteen Meey 8 boqattee Meey 12 irraa hin jalqabe Siifan wajjin waan kanatti seenu garuu gadi ba'ee of ibsee waan kanan gochaa jira jedhee of ibsee guyyaa tokko dubbadheen beeku. Erga dubbiin ka'ee dubbachuu jalqabe malee jechuudha. Ragaa keenya funaannachuu hin jalqabne hojiitti seenanii gaafa hojiitti seenanii birriin guurramuun hin jalqabe ijoolleen xiqqii keessa hin galtee dachaa lamafaa warra galchetu jira. Gaafa dhumarra geenyu haadha kanas dhukkube jidduudhaan. Haadha gaafa dhukkubu dubbiin kun laafaama dhufe jiddumaan. Dubbiin kun laafaama dhufee amma guruuppiidhaan bakka Siifaan jirtutti, bakka Roobaleen jirutti, bakka Tulluun jirutti namni tokkos Itoophiyaa keessaa jira kan isaan bakka buusanii guruuppiidhaan mari'an. Tulluun hin jiru Roobalee anaa Siifanii nama Itoophiyaa keessa jirru haadha kana ni dhukkubaa. Akkam goona nuti kan dhugaa mucayyoo kanaa barbaannu haati kun lubbuun jiraatanii. Haati kun lubbuun jiraata bakka birrii fi haati kun lubbuun jiraachuudhaaf haadha kana yaallachuu qaba. Maallaqicha erga mucaanii biyya galti maallaqichatti maal murteessitan? Maallaqichatti maal murteeffatan gabaabsi? Maallaqicha gaafa xabaqaadha. Yoo xabaqaan dhabame maatiidhaaf galchinaa jechuudhaan haati dhukkubsatan. Maallaqichi eessaa deemu jettanii murteeffatan guruppii keessatti? Dhumata. Duraan dursa osoomaa murteessin haadhaaf kumni dhibbiyaa kennamu jennee murteessine warri anaa Siifanii abbaa akkaawuntichaati. Namni tokko Itoophiyaa jira maatiinis gaafa sannu bira jiru birrii 100 kenninee fi maatiin haa yaalamuudhaan murteesse. Uummata keenya irra deebitee dubbatta. Uummata keenya dhageessanitti wanni garaa nama nyaatu tokko maa hin beektu sagalee ijoollee guruppii sana keessaa isin dhaggeeffachiisee walitti deebina.
namni maallaqicha fudhate suni kaleessa dhufee ture osoo hin dhufin waan inni naan jedhe osoo hin dhufin dura utuu gastiirra hin dhufin doorsisa inni na doorsisuu barbaade yaani waan tokko tokko wayii akkanitti tasgabbiidhaan keessaan illee deebisee inni dhaggeeffattu amma ijoolleen maallaqa kana walitti buusani waan jalli jiran dhaggeeffadhaa daqiiqaa tokko qofa. Sifanni maallaqicha eenyuuf kennamu jetteeti. Harmee qabbaniif. Egaa sagaleen jala kana fakkaata. Egaan jaallatamtootaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa ijoollee maallaqa obboleettii keenya qabbannee reeffisii akkatti ilaalamu akkatti marammaramee reeffisuun akkamitti akkasiin duuti ittiin ilaalamuudhaan walitti buufataa turan argadhee gastiirratti haasofsiisee jira. Mee maallaqa haga jarri buusanii fi maallaqichi eenyu kennamu ka jedhu abbaan haqaa jira waan ta'eef sagalee jalaa dhaggeeffannee hordofnee walitti deebina. Obboleettii keenya Ummuu ka jettu birrii meeqa buufti ati obboleettii keenya sanaaf? 3,000. 3,000 buuftee? Ayyuma. Baay'ee maallaqichi lafa jira waan ta'eef eenyu akka kennamu barbaadda? Rakkataa Oromoo kan biraatii moo haadha? Nuti suluma akka obboleettii keenya yoo dhabneef haadha sana akka ittiin yaalchinnuuf jennee turre nu guruppii keessatti siluma. Galatoomii. Ummuu birrii meeqa buufti ati obboleettii keenya kanaaf? Lama taanee risiipiin birrii 10,000 jedha garuu 5,000 buusne. Birriin kun eenyu akka kennamu barbaadda? Rummaa kan qabame haadhaa fi haadhumaaf qaba. Atoo yaadanne birrii meeqa buuftee keessaa qabda? Ani birrii 6,500 ani haadhumaafan jedhe haadhumaaf jennee arraba baay'ee arganne. Hawwineet birrii meeqa buuftee ati? Jechaadha yeroo lamaan galchee yeroo jalqabaaf 10,000 yeroo lammataa 5,000 buuse. Birrichi eenyuuf haa kennamu? Haadha qabbannee jira. Baay'ee sabboontu birrii meeqa buuftee ati? Sagalee ol qabi. Birrii 6,300. Eenyuuf haa kennamu birrichi? Birrichi haadhumaaf. Badrii birrii meeqa buuftee ati? Ani yeroo lamaan galchee yeroo tokko 7,000 wayii yeroo tokko 5,000. Dhugaa mucaa kanaa dhabame immoo harmee isiitiif akka galu dura sirbannee turre roobaleetittis. Baay'ee siinaan birrii meeqa buufte? 10,000. Birrichi eenyuuf haa kennamu? Harmee qabbanneef haa kennamu. Sifanni maallaqicha eenyuuf haa kennamu jetteeti. Harmee qabbanneef. Egaa sagaleen ijoollee birrii buusanii kana fakkaata. Nama 10 ol galfadhee dubbachiisee sagalee jalaasinii waraabeera. Hayyeega ijoolleen maallaqa buusanii erga mucaa keenya marmarsiifne birichi haadha keenyaaf haa kennamu jedhamee murtaa'e. Namni kun deebiin ijoollee tokko tokkotti keessaan himaa jiru maali? Nama harkaa fuudhu dhabee akkaawuntii erga haadha banachiiseen booda nama wayii gastii irra galee birrii 15,000 gargaare jedhani. Nama kaansarii qabame Oromoo kaansarii qabame wayii birrii 15,000 gargaaree maal jedhe? Ani biricha nama harkaa fuudhu dhabee waan ta'eef Oromoodhuma Oromoo kaansarii qabame wayii itti gargaare jedhe. Yoo namni kun birrii 325 kana Oromoo kaansarii dhukkubatu ittiin gargaaree jiraate haadha kana maallaqicha kakafalu ana riisitii fitee ragaa qabatamaa fitee as jala jira kunoo akkaawuntii beekidha. Namni kun Oromoo ittiin gargaaramu birrii haadha kana miskiina kanaatiin ofii dhukkufattee opereeshinii mana kamitti dhumaa jettee opereeshinii taate Oromoo ittiin gargaara jedha. Asumaan kottuuti Oromoo ittiin gargaarte na agarsiisi riisitii 325 anatu maallaqa isaanii qabala. Kijiba kaleessa barbaadamee akka dhufu akkam viidiyoo irratti hojjenne Oromoo dhaggeeffadha. Akkam viidiyoo irratti hojjenne erga na godhaniin booda biqilsanii erga viidiyoo na hojjechisaniin booda
video waraabna jennaan hin waraabina naan jedhan toleen jedhe dhaggeeffadhaa kunoo naada wale keessaan dhufe yeroo nani si fayyadatta bilbiluma kanarra jira bilbilin itti naa bilbiluma kanarra jira waan ta'eefi innaan sin hin jedhu sagalee miutii naan jettan miutii miti garuu asumarraa sochisaa waraabaa jira jechuudha waan inni jedhe waliin dhaggeeffanna utuun dhufiniin dura sheer godhi warri haadha qabdu dhala maal jechuudha gaaffii maali dhagaafattaatti Robale nagama tokkofarratti ani ajandaa kana mana kootti dhufame haasaamee maallaqa nurraa nyaatamee maallaqa keenya immoo haadhaaf kennuu barbaanna maal jedhamee jennaan dubbicha qulqulleeffachuu jedhee roobalees naa waamaa gurbaa kaan illee naa waamaa jedhetanii si waame malee roobaleen birrii namaa fudhatee bade ansiin hin jenne. Okay, galatoomi gaafii lammata nama akkasii san biyya kab jira amma viidiyoodhaan keessatti dhufaa innis viidiyoodhaan hin dhufaa tara siifa jedhamu ijaaman jirti jedhan gadi baatee too anis maqaa kiyya himattee bakka jiraatu biyya jiraatu himattee nan dubbadhaa isheenis roobaleen dhaggeeffadhaa waadaan ittiin dhufela tokkoffaa irratti naan jedhe an nama waa lolu na se'e nama jedhu na se'e yeroon haqa baasuudhaa deemuwan akkuma isin beektanu yeroon birrii shamarran biyya arabaa baasu hattuu marti dhufee asirratti jechuudha saree haadha kee maaltu si galche hattuu abbaa keeti maal yeroon naan jedhu aamiin jedha nama dubbicha fixuudha kaayyoon akeekan qaba maallaqichi kafalamuudha kaayyoon koo malee yeroo meeqas hin buusi yeroo siin jettan hin buusu kanan jedhu haqni nama sanaa ba'uun barbaada kanaaf kanallee maal naan jedhe dhufe gaaffii tokkoffaa naan jedhe sii kan hattuu naan jedhee jedhe lakkii yaan siin hin jenne gastii koratti matan ta'in jedhe lammaffaa jedhe namni na himate viidiyoo ba'ee maqaa isaa himate bakka jiru yoo himate namni dhufaa jedhe waadaadha siifan himattoota viidiyoo siifan baasaan jedhe anis viidiyoo ba'een bakka hin jiruufi maqaa koo himadha abbichis maqaa isaa himatee dubbicha qulqulleessina walii galle kunoo akkuma isin dhageessan jechuudha dhaggeeffadhaadha kun waadaa cabsila waame malee roobaleen birrii namaa fudhatee bade ansiin hin jenne dhaggeeffadha bakka kana. Okay, galatoomi gaafii lammata nama akkasii san biyya kab jira amma viidiyoodhaan keessatti dhufaa innis viidiyoodhaan hin dhufaa tara siifa jedhamu ijaaman jirti jedhan gadi baatee too anis maqaa kiyya himattee bakka jiraatu biyya jiraatu himattee nan dubbadhaa isheenis roobaleen uummata fuuldurratti. Dhaggeeffadhaa. Siifantu maqaa na balleessaatti waan ta'eef viidiyoo baatee maqaa si guutuu himattee naannoo siin jiraattu himattee anis maqaa koo guutuu himadhee bakka hin jiraattu himadhee himataa walirratti bannaa jedhe tolee jennee finneen yeroo finnu gastii guddiseetanii gaaffii sirraa qabaa maallaqa haadha kanaatiin himatamtee jirtaan jedheen siifaniin guddisiitii bakka jirtu maqaa sii guutuu viidiyoo baatee dubbattu an takka kabaja namaa dhabeen beeku waan ta'eef haqa haadha keenyaan baasuu qaba waan ta'eef siifaniin guddisee nuti qabadhu jedheen siifan maqaa kee guutuu jennaan maqaa guutuu himattee kaatee bakki dhalootaa namne bakki amma jirtu lookeeshinii si himatte an siifan kamaala kana jedhama amma kaakayyutti bakka hin jiraadhu istireetii kanaati bakka kanaa tettee himatte kan koonatti mi jedheen dhaggeeffadhaa oromo kan koonatti mi maqaan koo eenyunni eessan jiraadhaa jedhe siifan hin dubbatin jenneen maaltu sii dubbachiise bakka hin jiraadhu natti mi jedhama oromo maal jedhe yoo siifan bakka hin jiraadhu fi naannoo hin jiraadhu hin dubbattu ta'e hin dubbadhu jedhe waadaan inni ittiin dhufe bakka jiraattu maqaa si'a himattu viidiyoo baatu jedhe baaseeraafi
Kan saa himachuu dide yoo siifan bakka hin jiraadhuufi maqaa